Shama dhaggeeffattoota keenya gonodoo galgala kanaa kallattii nama isiniif dhiyeessinaa hordofaa isiniin jenna. Haala nageenya biyyattii Oromiyaa keessatti ajjechaa fi hidhaan dararaan akka itti fufteetti jiraachuus kanaan hangafee yeroo ammaan tanaa wanni furmaata saba Oromootiif fiduu tokkummaa isaatiin qabsoo isaa galmaan ga'uu akka qabu asumaan hayyoonni yaada dabarfachaa jiranii of eeggannoo cimaa godhuudhaan qeerroon taayitaa fi haala mijaawaadhaan qabsoo isii akka eegalteetti akka galmaan gahattu asumaan dhaamsa yaada hayyoota Oromooti. Lubbuun namoota 14 duunii fi kabroon jaamadaa'u Daayirektarri Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Amaaraa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaawu Xirunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan. Namoonni haleellaa sanaan miidhaman kanneen VOA'n dubbise haleellaan sun addaddummaa sabummaatti xiyyeeffate kan geggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaaziz Mahammed garuu haleellaan sun kan addaddummaa sabummaa irratti hundaa'ee geggeessame miti. Hidhaan laga Abbayyaa bishaaniin guutamuu hordofee milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii Aster Misgaanaa'u Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Godinaa Koonsoof aanaa addaa Alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan 20,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. Koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Turkiin bitamtoota waraanaa 100 Somaaliyaarraa gara Liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii Liibiyaaf Somaaliyaa dubbatanii jiru. Bitamtoonni loltoonni Somaaliyaa kun humnoota Liibiyaa gama bahaa ka Komaander Jeneraal Kalifaa Aftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan sooratu dhiyeessa. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal qabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhee maqaa baafate. Kaan ammoo waraana LNA jedheetiin maqaa baafate. Akka Daayirektarii Miidiyaa waraana Liibiyaa Kolonel Khalid Mahajurii televezyiinii Araba irratti torbaan dabre jedhetti tarkiin milishoota Tripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fixu hedduu achi duulchifatte. Warri hojii akkanaatiif Soomaaliyaa filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Tokkummaan mootummoota namni seeraan Liibiyaa bulchuu jiru waraana GNA jedhee mirkaneesseef. Mootummaan waraana GNA akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera Faayiz Al-Saraajiiti. Tanaaf qarqaaruu jirallee. Fulaan akkan daraab walaadhuu jiran sirte qaarii lafaa jirtu. Daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee. Sirte tana GNA fi LNA walirra qabuu jira walirra fudhachuuf. Waraanii GNA kunin sirte tana waraana Khalifa Haftaar maqaa LNA jedhamu irraa deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkum Tarkii Kataarilleen sirte deebisuu fi Somaalota hedduu duulchifteetiin kurfoo jirti. Duultee achi ga'uyyuun ooltedhan. Footoo waraana kanaallee miidiyaa Arabaa hedduu irratti babba'uu jirti. Tarkiin cibra waraanaa hedduu Soomalee keeyyatti. Kataar waliin taatetti waraanaa fi basaasa Soomalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa Arabaatti. Paul Sullivan Ameerikaa Washington DC'tti Yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraana namaan fixan Liibiyaatti oofuun waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti namni Tarkii ibiddi sun duuduun fedhu. Abbootiin waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxarataniitiin biyyi dhibii walti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Kaduriilleen waraanuu fi dhugeeffachuu didee jennaan waraanuu fi diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdelrahman dhaaba Biriitish jiru harakkoo Siiriyaa to'atu keessa hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan 18 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatullee akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major Jeneraal Ahmed Almasaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kun humni hedduun torban dabre keessa bidiruu duudee Tripooliin qaxxaamureetiin Xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e. Saawudii Arabiyaa keessatti hagammaatti namoonni 270,070 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 2,800ti. Yuunaayitid Isteets keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen hagi tokko hafanitti ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ka bulchiisi pireezidaanti Tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha har'a kutaa Noorz Kaarolaanaatti imalanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuun naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran.
kutaa Yuunaayitid Isteets Joorjiyaan kan dhiyeenya du'aan boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaa'aa mirga uummataa beekamaa Joon Luwisiif sirna geggeessaa deemsisaa jirti. Uummanni itti yaa'ee daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa sadhumaatti dhaama. Joon Luwis dhukkuba kaansariitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti torban dabre boqotan. Waggoota 33f Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan Joon Luwis sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti waldaa kiristaanaa Dr. Maartin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessamee booda reeffi isaanii bakka awwaalchaa Atlaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed marroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormituu Koongireesii Federaalistii Oromoo ijjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubatti boriyyaa qabaman keessa tokko. Dhaddacha irratti poolisiilleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hojiin hojjetam gahaa miti. Qorattooti poolisii ammatti sila waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reefu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusuu yakka walxaxaaf bal'aa waan taateef jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatota Jawaar keessa tokko Tigisti Gammee dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan. Akka dhiyaatanii abukaatoti isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjete jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeessee abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kun gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jedhu dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 nuufaa kennamu jedhanii gaafatanii abukaatonni guyyaan kun kennamuu hin qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii kana gidduutiin obbo Jawaar iyyannaa yookaan himata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhani ani nama nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falmaniyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 ol hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'uu keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaafiyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasiin taane mootummaanis baasuu, qorattoota dhamaasuu, poolisii dhamaasuu, abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa kana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Murtii yaada isaa mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/8/2020 itti beellamee jiraachuu akka lakkoofsa sanan jirti. Qorannaan dhihaatee ammas abukaatonni fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa alangaa maal ture? Yakki kun wantootadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin gahee fi hojiin hojjennellee hojii quubsaa fi hojii ragaan raachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataa mallee nuu kennamuu qabaatu buruu dandeenyee wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaan deeganaa itti ragaa isaaniirraa fuudhee xumure waan ta'eef yeroo nuu kennamuu qaba. Ulfina yakkichaa hojii ol qabatee yeroo dabalataa barbaanna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajaje keessa. Egaan kanaan wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbee obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerrayyamutti wal argaa akka hin jirre himanii san irratti wanni fooyya'ee jira amma. Mana murtiitti himuu baataniyyuu kalee isaan dhagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan
ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuun deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokko lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti itti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ta'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru inni namoota afaan Oromoo beekan fidanii nu bira dhaabuu yoo nu kaasofnu ijjiitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtii irra komii kanan kaasne amma ta'e fooyyeera waan ta'eef haa ta'u jedhanii dhiisan. Obbo Tuulii Baay'isaa garee abukaatotaa dhimma obbo Jawaar Mahammadii fi namoota kaan isaan wajjin to'annaa jala oolfamanii hordofu keessai odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Ani Tigist Gammeetii Niiwoork irraa. Bulchoota Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa obbo Dajanee Xaafaa qabameetiin amma manidhaa jira. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa waliin gaazexeessota OMN afurii fi gaazexeessaa lammii keenyaa Yaasiin Jumaalleen warra hidhameetiin hidhaa jira. Jedhu kun keessa jira. Tan irratti mootummaa keessallee nam dubbifne Tsahaay Daamtootu nu erge. Ajjeefamuu artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'uu waliin wal qabatee namoonni 10,000 lakkaa'aman hoggora reenfaa keessatti hirmaattaniittu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin wal qabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Muhammad Siraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Hacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Muhammad Siraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru. Nuni gaazexeessitoota OMN keessaa yeroo darbee kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjiniin tokko lammii keenya kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaafaa fi Kooliinfaa galmee tokkorra. Isaanis akkuma galmee Jawaarfaa Baqqalaafaa waanuma afuriin himatamanii. Kana irratti mormii kaafnee meejarreen kun tokko tokkoon isaanii kaan lammii biyya alaatii guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Hasan Jimaa kan jedhamas wajjin turanii. Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo Gloobaal akkasa geesse sanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii magaalaa Finfinneef akkasa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkine gaafa Hacaaluudhaan intarviyu godhe waan gaarii keessaa kutee waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa kan jedhudha kan ittiin isa shakkine jedhanii dhiyeessanii. Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamee fi haala inni keessa jiru kanan dhaga'ee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Tole Mallaseen kan qabame gaafa guyyaa 25 takka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanadha kan qabame. Magammaatti achi fudhachuun akka jirutti hin beekamu akka laawee jechuudha. Naannawa biirootii jedhanillee gaabiran jiru akka nageetti naannawa biirootii akka fudhatanidha. Konkolaachisaa cibsa wajjin. Waaree booda ta'uu isaan beekaa. Saatii isaallee ombii kubaadha waaree boodadha. Alaalatti argiitiin jira gaachaa ture itti siqnee dubbisuun hin danda'amne amma ammaatti itti siqnee waan wal dubbisnee hin qabnu. Ergasiise booda deddeebinee yeroo gaafannutti hin danda'amu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo inni kan danda'amnedha kan nutti himan. Nyaata hoo eeggeessaaf? Nyaata gonkumaa hin danda'amu jedhan. Geessiniif hin beeknu nyaatas dubbisnees hin beeknu. Aadde Caaltuu Gazzaany haadha warraa gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin torban lamaan kana mana jireenya isaatii qabamuu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Duuba waan itti dhaqqabe sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee itti jaalam deemnee makaraan wayaanurraa fuudhanii amma ganam kanaallee deemee dhufee namni hin galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageennaan isaa milleensi biraatti na biraatti dhaabatee gara federaalaa jira sagalee nurraan fuudhanii waan haasofnu walitti naasofnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a.
Nyaata hongeessituufi? Nyaata hongeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyameefi warri poolisii duubaan dhoowwanii warri federaal poolisiin hin dhoowwise waan dhoowwanis hin beeknu ergaan mana murtii nutti hin dhaqqabnee jedhanii didanii sagaleellee warrumaa dhiyeessaa isaaniyyuu achi bineensa hin kennina enneennaan burraa fudhachuu didan. Hidhamuu gaazexeessitoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Daaroktireetii Daarektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru. ኦኤምኤን ጋዜጠኞች የተጠረጠሩበት እንደሚታወቀው የአርቲስት ሃጫሉን ሞት ተከትሎ gaazexeessitootni OMN kan ittiin shakkaman akkuma beekamu du'a artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun OMN akka dhaabbataatti waamicha fincilaa geggeessaa ture jira. Callisaan galuun hin jiru dhaadannoowwan jedhan turani jiru. Garuu kana bilbilaanis namoonni akka qindeessan hambisuun osoo danda'amu darbee jira. Kanaaf gaheen gaazexeessitoota kanaa maaliif kan jedhudha. Kanaan duras sosochii duulaa kan fakkaatu geggeeffamaa ture. Miidiyaa kanaan dubbiin jibbisiisaa darbaa tureera. Kanammoo kan gochaa ture gaazexeessitoota kanneen keessaati. Isa qulqulleeffataa jirra. Komii abukaatoof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchisuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaanu kennaniiru. Abukaatoon isaanii isaan argachuu qaba. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguu hin danda'anii daangaa qabaa kan jedhame sababa weerara COVID-19 irraan kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru. Oduma wal fakkaatuun hoogganaa olaanaan paartii koongirensii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda koomishinii poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dajanee adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti. Gaafa fadhaasaa deemeen gaafadhe gadda jechuudha. Gara sa'aatii jaarratti argeente. Jennaan naguma kiyyaa jedhee uffatas nuuf deebise. Eddatti immoo kaleessa ganama gara sa'aatii 5 walakkaarratti yeroo deemu Dajaneen dhiyeessaa jennaan Dajaneen hojii qabateera takkaa eegaa nuun jedhan feestaalii wayii dhufe maalinni kunneen mana hidhaatti jijjiirra naan jedhanii achi deemaa jiran naan jedhe. Mana hidhaa eessaati jennaan isaanis sardumaa dhufanii ba'anii dabalee booda mooraa mana barumsaati dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalin ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaan wanni geessu kotabee hojii maal kan jedhameera achi geessunaan jette. Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dajanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dajanee argachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Akkuma beektan kan Dajanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himu nuun argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka negatiivii ta'e himee akka ture nutti himu. Nu ammoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiisne haalli akka mijannee maatiin isaa maal akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaala yakkaa jiru geessan jedhanii maatii wajjin waliin qunnamne abukaatoo wajjin waliin qunnamne fagootti isaa ta'u bilbilaanii. Abbaa Alangaa Federaalaatti Daaroktireetiin Daarektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dajanee ilaalchisuudhaan yaadattaanu nuuf kennaniiru. ሕክምና ላይ ያለ ሰው እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለው አንድ ነገር ነው የሚሆነው። Namni wal'aansa irra jiru akkamitti wal arga nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota eegumsas gochuu qabna. Abukaatotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuu fi kan wal argan. Kanaaf nama wal'aansa irra jiru ammoo abukaatoon akka hin mariisifne ifadha. Kan biraa immoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa wal quunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifadha. እንደሌላው ኮቪድ ፖዚቲቭ የሆነ ሰው የኮሚኒኬሽን ማቴሪያሎቻቸውን ይዞ ሊገቡ አይችሉም። በቃ ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo adoolessa 24 bara 2012tti beellamni kan qabameef yoo ta'u gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaarra jiraniif ammoo adoolessa 21 bara 2012tti mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa eegee humna nagaa eegutti mana bahu dhowwee namalleen walti daanduu dhowwee jedhani guyyaa 10 keessa jiranidhaan. Obbo Daawud eeyyamaaf qajeelfama dhaabaa malee itti gaafatamtooti olaanoon paartii hagi tokko walga'iillee ta'anii jedhe VOA'tti. Ittaanaan obbo Daawud obbo Araarsaa Biqilaa dhimmi dhaabaatii fi miseensota keenyaa irratti mari'annee jedha. Himata obbo Daawud kanaa fi Koomishinii Poolisii Federaalaatii fi Finfinnee illee irraa deebiin argan. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo waan kan qubiin qabu jedheedhaan Tsahaay Daamtootu nu erge. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa erga humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii bahuu dhorgamanii har'a bultii 10 ta'uu Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Akka isaan ibsanitti humnoonni nageenyaa bakka mana jireenya isaaniitti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannoo sana akka qubatan ibsaniiru. Poolisii irraati eegumsa naannoo kanaa goonaa mana keessa osoo hin taane fuuldura jechuudha. Nageenya keetiif jedhanii ajaji kun eessinirraa dhufee maaliif kuni barbaachise homaa waan naa himamin jiru. Egaa eegumsa moo'itu godhama jenneeti akkasumatti fuddee. Gaafa sana egaa anatu bahuu hin danda'u malee eegumsaaf egaa bahuu hin dandeessu nageenyaaf jedhanii ijoolleen hojii xumuramuu qabu ilma deddeebi'anii xumuratu mana koo seenanii ba'anii bara torbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa jula 24 torbee tokko booda jechuudha. Isa immoo mana bahuu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirattuyyuu namnis alaa seenuu hin danda'u. Amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneetu jirra jechuudha. Faniinas egaa gaafa 24 sanarraatii jalqabee telefoonni koo na jalaa ciccufamanii telefoona hin qabu guutummaa. Tolee obbo Daawud mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniittu moo akkanumaan mootummaan isinii ramade? Nuti hin gaafanne duruu addi akka mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni 4 ol jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda haaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra. Ammoo naallee akkasuma. Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baanillee akkasin dhorganii jiran kaaftanii jirtu. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka isa buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jira qaama mootummaarraa. Gaafanne kana gidduutti telefoonni jijjiite gaafa duraa itti dhaabnee warra ajaja nutti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada. Kana nu waamaa yookaan haala nu anjeessaa jedhanii anni gaafanne sitti deebinadanii natti hin deebisne warra ajaja dabarsan hin beeknu kaa'eenyu akka ta'e. Guyyoota 2 har'aaf kaleessa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeesse immoo itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maalirratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru. Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaa kana irratti haala dhaabni keenya keessa jiruu fi haala manni keenya keessa jiru irratti mari'achaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessa jalqabnee irratti xumuranne. Kunis keessattuu egaa artist Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaalonni akkasumatti hanga hoggona olaanutti hidhamanii turanii. Kana irrattis gadi faginaan laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jirmaatiin namoonni kun hidhamuu hedduu ulfaataadha. Kanaaf mootummaa yeroodhaan qulqulleesseetiin akka hidhaadhaan nu baasu kanaaf ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irrattis bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin uummanni keenya karaa nagaatti qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf addi bilisummaa Oromoodhaa egaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatti fufe balaa guddaadha qaba. Nuti jalqabumaa karaa nagaatiin qabsoon inni dhufne karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaadhaa bal'atti guddan bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jabeessan barri bara araaraa bara nagayaa bara jaalalaa akkuma jabeessanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballeesse gaafattuun olaantummaan seeraa jiraachuun
shakkii hin qabnu olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifnee hubachiifnee namni yoo balleessee mirgi dhala namaaf uumama saniin eegamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argatee yoonii fi hin deebiin akka bifa kanaa yootti fi haalli kun ulfaataadha kajuu miseensonni keenya kan kaleessa sadarkaa aanaalee waajjira keessa hojjetanillee jiruuf jireenya isaanii gallakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana hundaa hakaafnee bal'inaan haasofnee fuula dura mootummaadhaa wajjin nuti karaa nagaatiin qabso'aa turree qabsoo karaa nagaatiin murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuudha qabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuudha qabaa ka jennu qabnaa jechuudha. Kanaaf bal'inaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha. Tole obbo Araarso, miseensonni gumii sabaa tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii. Gumiin sabaa buutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin laaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin? Nuti walgahii dhaabbataadhaan miti walgahii hatattamaati. Kan miseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walqallaanu jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyyaadhaa socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisuu miti kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaa'aas keenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walgahee hammuma argame walitti dhufanii haala jiru kana gamaggamanii gara furmaannitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadi yeroo hidhaman kana kun hundinuu dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaadaa deeggartoonni keessaa alaa ibsa barbaadan yeroo akkasiisan dhaabni hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkina akkasiisan keessaa bahuudhaaf gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walgahii yaamuun barbaachisanii haala kanatti walgahinya malee waan addaati miti jechuudha. Mee waltajjiisin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu? Qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu? Lakkii jalqabaa hayyuu dureedhaa wajjin haasofnee walgahii barbaachisaa, marii barbaachisaa, rakkootu biraa rakkoo kana keessa namoonni illee gaafachaa jiranii walgahii nu haa taasisu jedhanii nu godhamuu qaba jedhanii gaafachaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofnee ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaani walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofnee turre jechuudha. Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerraa jedhan. Obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaan kennaniiru. Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliif isteet of emergency jira. Sana akkatti eeyyamsiifatanii keessatti eeyyamsiifatanii iyyuu sirnichaa iyyuu laban jiru. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabnu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa ergasiiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun maaliif qabatee deemaa jira. Namtiis waan hin qabneef fiicharii isaa badaa guddaa qabu. Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessumaa walgahiin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irra jiru waltajjii kana irratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu durgoo dabalatee baasiimti waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan adda bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akka isin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuusaa akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattani moo kennaadhaan argattani moo eessaa argattani? Karaa faayinaansii waan laalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaama uummatuma keenya irraa duraanis gargaaramaa hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qabsoon Oromoodhaatis as geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaadhaa fi waan shaayii itti dhuganii fi waan lagan ittiin biteessan walgahii gabaabduudha waan taateef sanumarraa fudhannee walgahii san gaggeessine jechuudha. Waggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaani eega waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bahii qindeessine riippoortiin isaaniif taasifamaa jira. Tole obbo Araarsoo akka miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha? Hojii guyyaa waan amma hayyuu dureen gaggeessaa jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanamayyuu bari itti aanuu immoo sanii malee waan biraati miti.
bakka isaanii buutanii hojiitti fuftuu. Kanaaf amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuduree adda bilisummaa Oromootiin namoo itti aanaadha jenna. Itti aanaadha. Dhimma hugguramuu hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin wal qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Koomishinii Poolisii Federaalaa irraa adda baafachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Taarratanum naga jennee nagee ansooraa lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti.